بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي جالتم توتا في كبجم توتا أكم جرتن شمران أرمودا فيا غيسني بقى جراتن بقى جرتن تربي نسي وجين هاجراتو يا دف مرارة كيسني سيني هاغوتو أمري جبات وندا سيني هالافيسو سيني جيتشا إن شاء الله فيديو كي يبرو أرانتنا فيديو هراك فدي سيني دفه وانتا ريفنسا كينا يوكانيمو دبسا متا خينتي barbaachisan keessa tokko qabadhee dhufeerraallee jechuudha. Wantoota hedduu jira jechuu wanti rifeensa keenya mana keenya keessa teenne bu'aa guddaa irraa argannu isa faayidaa hin qabu jennee yaannurra bu'aa guddaa argachuu akka dandeenyuun isinii ibsuuf hin jira jechuudha. Innis maali? Akkuma argaa jirtan roozaa yookaan immoo biyya nuti jirru keessatti eesh jedhama yookaan rees jedhama afaan ingiliffaatiin. Rooza kana jechuudha. Amma kuni dhiqamaadha. Akkuma argaa jirtan rooza dhiqeetiin qopheessee lafaa qaba. Rooza akkamitti rifeensa fayyadamna? Roozni kan nyaataaf malee rifeensaaf akkamitti fayyada namni jettan yoo jiraatan roozni firee isaa garatti yoo nyaanne bishaan isaa immoo rifeensa keenya obaasnaa jechuudha yookaan nyaachisnaa jechuudha. Kanaaf bishaan roozaa yookaan dhamti bishaan rooza keessaa bahu kuni rifeensa keenyaaf soorata cimaadha jechuudha. Mineraala hedduu of keessaa qaba. Sirriitti rifeensa keenya akka inni giroon nu ta'uu fi akka immoo nu dheeratu taasisa jechuudha. Kana qofaa miti. Halluu rifeensa keenyaallee akka gurraachatee nu bareedu nu calaqqisiisa jechuudha akkuma daa'imaa sanitti. Kanaaf bishaan roozaa rifeensa dafee dheeressuu fi wantoota akka gartanii hoo'isisuu mataan keenya rifeensi keenya buqqeen nu hoo'isisu tokko yeroo tokko akkuma salphaatti nurraa ittisaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya bishaan roozaa soogiddaa fi zayita hin qabne amma fakkeenyaaf taqriiban haadha fal'aana lamaan kana hin danfisa. Garuu halkan dhiqee bulchee bishaan xiqqoo wajjin bulchaa tallaajaa keessa kaa'ee ganama bishaan san waan dhuguuf yeroon ani affeelutti dhamti isaa akkuma gaariitti itti bahaa jechuudha. Yeroo dhamti isaa sun itti bahe dhama isaa san jalaa wantini dhimbiibuudhaan yeroo inni qabbanaa'e rifeensa kiyya diba jechuudha. Eega dibee booda sa'a 2 hanga sa'a 4 irra tursiisa. Booda shaamboo yookaan immoo saamunaa osoo hin taane rifeensa qulqulluutti naquu qaba. Eegatti naqeen booda bishaanuma qofaan irraa dhiqa jechuudha. Wanti biraa wanti itti dabalamee zayitii shaamboo ittiin dhiqnu hin jiru. Maaliif jennaan rifeensa keenya shaayin godha jechuudha ni laaffisa waan ta'eef akkuma zayita hammaama dhumarratti fayyadamnee bishaaniin ofirraa lullaanu san kanallee dibnee sa'a 2 hanga 4 irra eega tursiifneen booda bishaanumaan irraa dhiqnaa jechuudha. Osoo hin dibatin dura yookaan bishaan roozaa osoo hin fayyadamin dura rifeensa keenya shaamboon dhiquu qabna jechuudha. Eega itti dibnee sa'a 2 hanga 4 irra tursiifne bishaanuma qofaan irraa lollahuu qabna. Inshaallah hundi keessan itti fayyadamtanii bu'aa gaarii akka isin irraa argattan shakkii tokkollee hin qabu. Hundi keenya bishaan roozaa eegas immoo rooza kana soogiddaa fi zayita itti gootanii yookaan immoo mi'eessituu adda addaa itti gootanii nyaachuu qabdan jechuudha. Gatuun qabdanii midhaanii israaf hin godhinaa isinii jechuu barbaada. Ammaaf kuni ani ofii kiyyaaf hin qopheeffadhe waan rifeensa nama tokkooti. Inshaallah amma danfisee bishaan isaa jalaa baasee haa bilchaatu roozni sirriitti haa bilchaatu jechuudha. Booddee deebi'ee nyaata biraatiif akka itti oolu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf malbuu jedhama biyya Arabaa keessatti. Malbuu jechuun rooza akka marqaatitti hojjetamu jechuudha. Isa san zayita itti gootanii mi'eessituu barbaadan itti gootanii yoo hin barbaadin rooza bishaanumaa fi zayita itti gootee soogidda wajjin deebistee nyaachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf israaf hin godhini nyaaticha hin gatin jechuudha. Rooza qonqoo keetiif nyaadhu siin jedha inshaallah. Maaliif as keessa vaayitaaminii hedduu waan jiruuf as keessa nyaata hedduu argatta hin gatin siin jechuu barbaada. Baarakallaahu fiik. Inshaallah har'a waa'ee roozaa gana eega dubbanne hundi keenya torbee keessatti marraa 2 yookaan marraa 3
itti fayyadama natiijaa keessan gaafa baatii tokko ni argitan jechuudha. Yeroo bishaan irraa lollaatee bishaan ofirraa gogoysitee fooxaadhaan jetteen boodatti mataa kee mormaan gadi jedhiiti akka nama suduuja bu'uutitti mataa kee kana buqqee misaaji godhi. Misaaji yeroo baay'ee misaaji godha. Eegasii kireemii yookaan immoo zayita mataa rifeensaa itti dibii misaaji godhi jechuudha. Sukkuumi mataa kan kee buqqee kan kee sirriitti sukkuumi. Maaliif jennaan dhiigni buqqee keetirra jiru soorata hedduu cimaa daddafee rifeensi keenya akka dheeratu kan taasisu waan ta'eef yeroo ati sukkuumtu san akka inni dalagu yookaan immoo hojjetu taasisa waan ta'eef ruuzni ati dibdee fi akkasuma zayitni ati gubbaa dibde yoo dhiiga qaama keenya keessa jiru saniin wal fudhate dafee rifeensa keenya dheeressuu danda'a jechuudha. Barakallahu fiikum wajjizaakumullahu khairan. Barnoonni keenya irraa waa'ee ruuzaa asirratti xumurata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaaf naaf jiraadha. Isin jaaladha, isin kabaja. ربنا ناولت سن حاجات جتشا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.